السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمر كفوني جرى جرتور تفتوني مچون توم لا أبدني انترتينمنت شو مگر انترتينمنت دي كان لبيكا أفاني جرتني متكشتي جاني كيسان برالا ترتو بتواتو سنين جرى وليكو نجرى بسم الله. نقبدني يا نقرة Yeroo Sumayyaa maaltu godhate? Sumayyaan eessa kutte? Sumayyaan hanga Saayidoo akkasi sapiraayis gochuudhaaf konkolaataa bitee ayfoona bitee waa hunda qopheesse ani ka jedhe maal taate qoyi isatu bilbilaan wal lolammoo akkasi faagootee siree aftee maal jettee oguu jedhu ani hedduu takka irraan gammade hedduu takka irraa gammadu ture. Amallee ani oonisha tarii bilbila wal dubbisanii wanadhe yookaan gaafa inni mana abdiisan bule waan ofirra deebiitti fakkaattee wayii baatee baddi. Immoo sila maali warri Yamanii kun sirrii walitti godhee wal galaafataa waan akkanaa godhaaraaf jennaan walitti naafani wayii waa itti godhanii fuudhanii dabarsanii wallahi Yaman keessa wanni ta'aaru yoo argitanii waan hedduu qalbii nama cabsu ilmi namaa namni tokko wal'isuutti hin jiran namni tokko takkafa jaarsa abbaa ilmaan sadii afuriiti gurbaan ni fudhatte gurbaa niitii dur biyya inni fuudhee waggaa 14 dura wal gadhiisanii adda bahan inni achi as fuudhee tabiraa waliin waggaa 14 gahe waggaa 14 ilmoo qabdi ilmaa mijaan tokko waggaa 7 waggaa 8 hangafa kunis waggaa 6 tokkos immoo waggaa 3 akkamii jechuudha dobra ta sadaffaa haga inni kana guutuu hore sanuu gadhiisee jechuudha kabiraati heerumte osoo dhiirsa jala jirtu isa jalaa kaatee siirii itti goote fudhattee isii fi isa bakka takka siirii itti goote isii achitti ukkaabsitee jechuudha isiin of argutu isa fudhattee badde jechuudha isa siirii namaaf ta'e waan akkanaatu jira biiti badde jirti biyya Yaman suni yoo firachi keessaa qabaatan fira keessan achi keessaa baasaa wallahi xiqqoo takka waa ati qabaattee jennaan akkanuma naguun baalla lafaa sikkaanii yoo ati xiqqoo waa qabaattee yookiin ati jijjiiruu namaa tanaa irratti nama isaan irra san irra yoo jiruu bareedduu qabaatte yookiin dalagaa yoo qabaatte ati dalagattee maatima keetii yookiin ufuma keetii jiraatte si dhabamsiisan jechuudha. Waan Sumayyaan dhabamteef haga ammaatitti Sumayyaa hafuurri isiin argamu eessa geetteesi Saayidoodha sagalees kaayee silaanaa deebisa jechuudha. Saayidoon bilbila sin deebisuu bilbila sin kaasuu hedduu takka rakkoo jamtuu keessa jira Saayidoon jechuudha. Ijoolleen teenya takka silaa Saayidoon viidiyoo mara akkamittiin hajjii hidhaadhaa deemee baasee osoo Sumayyaan rakkoo keessa jiraatteedhaan maaska irratti ani ijoollee bilbileen gaafadhe Saayidoon wayii boo'aa ture sagaleen na kuttee jirti irra aaritiin yoo haroonii boo'a sagaleen na kutte osoo manatti garii hajjii bira dhaqe hajjii bira gurbaa Abdallaa jedhan sayyoo argina akka isaan waliin viidiyoo maraan suni gurbaan akka inni dhufaa jiru qubaan qaba jechuudha waan jedhuuf oduma inni qe'een ga'iin booreettiin itti dhaqee karaatti jechuudha achumaan Saayidoo fuudhee deemee manatti hungan jechuudha manatti osoo hunganiin iddoo gara Sumayyaa dhaqee waan jedhini viidiyoon kan gaafa jalqaba Saayidoon xayyaara irraa bu'ee achuma mana hidhaa deeme odoo bakka takka dhaqee achuma mana hidhaa deeme hajji baasee viidiyoo yoo adda waraabanii adda gadi dhiisanii bare viidiyoo ol kaanii gadhiisuu isaanii amma viidiyoo kaleessa gadhiifame isaanii Saayidoon akkamitti oduu Sumayyaan naga ta'uu baatte hajji bira dhaqaa hajji bira dhandhe Saayidoon quban qabu Sumayyaan viidiyoo isiin kasiree midheessitee waa hunda shaasha goote san arge malee osoo nam takkatti hin gorini Abdallaan sun Saayidoo dubbisee akkanatti hidhaa jira deebitoonni biyya irra dhufaa jiru itti hime jechuudha akkaan information qabutti jechuudha.
ani abdii faasas gaafadhee jira. Osoo inni quban qabne waa takkaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka caaltuu jalaa ilmoo fudhatee iyyuu dhossee iyyuu wadhabu malee wadhabdee shiisisu malee akka caaltuu jalaa ilmoo fudhatee iyyuu quban qabu Sa'idoon. Sa'idoon akkuma biyyarraa dhufeeni hajjii hidhaa baasuudhaaf deeme malee Sa'idoon achii as deemee hajjii bira dhaqee viidiyoo biraa akkasii fudhadhaa. Viidiyoo ijoollee ta'inaa hedduu nama hedduu dhageeffadhe akka jettaniirtan. Sirrii miti inni sun jechuudha. Sa'idoo waanuu naa deebisa sagalee dura naaf deebisa waasaappin sagalee qabeefi sagalee sin deebisuu bilbila sin kaasu infoormeeshina kanaan ni gaafadha jedhee hedduu takka cinqamee jira du'aa'ii godhaa fi rabbii ilmaan isaa tararraatii qalbii irraatii arguu dhufe haadha mana isaa tajaalatu sapiraayizii akkasii qopheessee fi konkolaataa bitee fi jechuudha. Konkolaataa bitee fi telefoona aayifoonii 16 bitee fi akkasitti wanna jedhe gammachuu isii gammachiisa jedhe. Isiin immoo waan akkanarra hojjette immoo mataa ofiitiin irratti hin hojjenne intala salaam jedhamtu sanii fi gurbaa umarii tokko umariin yoo qabeettanii hin beekne suuraa isaa asirratti isinii ka'a. Suuraa isaa tempilarii isinii ka'a. Umar isa lamaantu baasa jechuudha. Haga inni sapiraayiza qopheessee fi irratti iyyuu jaalalti mallaqaan hin bitamtu jaalalti maal immoo umariin sun saahiba Sa'idooti bara. Zabana kana saahiba namarraa dadhaban dhiira taatu dhalaa taatu wanni diina namaan ta'u firuma saahiba jechuudha. Akkasii rabbi keerii haa godhu inshaallah Sumayyaas rabbi haa argamsiisu maatii isiititti nagaa bultii isii keessa isii haa deebisu. Immoo Sumayyaan oduu namaa dhageettee jaarsa bultii meeqaa dura isheenis ni fuusisa jechuu turte bara araba fuusisa malee jechuu turte. Arabni lammii namaa hin taatu Oromoo fuudhee dhiiga ofii fuudhee sun fuusisuu eegara koo hin qabaanne rakkoo miti yoo jibbaa Oromoo irraa qabaatte malee ani immoo jibbaa Oromoo irraa illee ni qabdi jedhee yaadu maaliif Oromootti heerumte yoo jibbaa isaa Oromoo qabaatte Oromootti hin heerumtuun jedhee yaada ani laakiin yookaas intala Oromoodhaa dhufte Oromoo hortii akkasii jettee waan jibbaa akkasii qabaate taate rabbi sabrii si haa kennu jedhaani akkasii. Dandeenyu malee warra akkasii irraa fuudhee silaa 2 3 4 itti fuusina bakka takkatti maaliif akka sanyiin ta'e baay'atuun feena. Wanti mootummoota hunda nama warra aangoo qabu hunda wanti hidhee gadi hin kaa'ee dhiira teenya irra hedduu isaa wanti hidhee gadi kaa'ee dubartii Habashaati jechuudha. Dubartii Habashaati rabbi keerii haa godhu. Immoo Sa'idoon nama harka kennatu miti. Waan akkasiiti. Nama harka kennatu miti. Immoo laakiin inni nama siyaasaallee miti. Akkasii isin jedha Itoophiyaawidha inni. Itoophiyaawidha. Akkasii isin jedha immoo du'aayii godhaa fi rabbii walitti haa galchuu nagaanii warra hundaa warra jaalalaaf gammachuu waliin jiraatu rabbi haa taasisu. Gooftaa dadheen beeku gooftaan harkaa hojii teessisna garanuma gara dhodhodhommoo qaba. Namni tokko dhufe. Arabana dhufe. Akkasii inshaallah rabbi keerii haa godhu jedha du'aayii godhaa fi. Idoodhaaf du'aayii godha akka rabbii Sumayyaa argamsiisee ilmaan isaatiin waliin galee innis gammachuu godhatee ilmaan isaatis gammachuu godhattu maaliif maatii mana kan tokko keessa yoo faca'ane nama dhaga'amu rakkoo yoonni nyaatanii dhuganis sammuun namaatis gaafni fayyaa taatu gaafa maatii ofii keessa jiraatanii faamilii ofii jaarsaaf jaartii waliin jiraatan nagahaan yoo jiraatan sammuun namaatis wanti hundis nagaa taati
Rabbi nagahaan walitti isaan haa deebisuu jedhaani akka gama kiyyaatiin as du'aayii godhaa isinis du'aayii godhaa fi sheerlaayii gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib naa godhaa YouTube kana haaraa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Mucaan tokko dhufe hin cufa arginaan balan labbu'a kaanuu qaraan arganii jedhaa mata duree irraa jijjiire. Akkas inshaallah immoo Sa'iidoo gaafadhee waan irra gahe isinii deebisa sagalee isaatis qabadhee isinii dhufa. Akkas inshaallah isiniin jedha. Na jajjabeessaa sabiskiraayib naa godhaa YouTube kana naa guddisaa isiniin jedha inshaallah. Akkasii nagaa fayyadaa.